Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Maaliif namoonni baay'een yeroo StreamYard irra live seenan thumbnail irra hin kaayan. Seera YouTube keessaa inni tokko moonii ta'uudhaaf yookaan seera YouTube guuttachuudhaaf viidiyoon sun thumbnail qabaachuu qaba yookaan suuraa dura taa'ee mul'atu qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu haala kamiin suuraan sun irra kaayama yeroo live seenamu isa jedhu bal'ina waliin ilaallaa jechuudha. Namoota hundaa sirriitti fayyada viidiyoon kun maaliif suuraa qabaachuu qaba. Tokkoffaa nama haaraa fida. Namni haaraa yoo suuraa bareedaa duratti arge mata duree bareedaa arge irra tuqa waan ta'eef jechuudha. StreamYard irraa yeroo live seentan egaan inni jalqaba StreamYard irra seenuudha. Yeroo mata duree fannifattan sana suuraa salphaatti irra kaa'uu dandeessu waan ta'eef barnoonni isaa duraan barsiifamee jira. Akkaataan itti live seenamu barnoota StreamYard jala argattu playlistii jala. Yeroodhuma mata duree keessan kaayyattan suuraa irra kaa'uu qabdu waan ta'eef jechuudha. So amma mee gara fuula duraa deemuudhaan profaayilii kiyya kanarra tuqee suuraa takka irra keenyee akkasuma mata duree tokko waliin fannifnee ilaallaa jechuudha sirriitti. Erga haala kanaan dhufnee booda profaayilii keenyarra tuqnee inni jalqaba mata duree barreeffachuudha. Taayitilii sirrii ta'e namoonni baay'een callisanii kotta seena waan akkasii kana barreessu mata duree kan irratti barreeffamuu qabu. Mata duree irratti dubbatamuu danda'u irratti dubbaddaa dhiisa garuu mata duree ta'e irratti barreessuu qabdu jechuudha. Taayitilii irratti gaaffii fi deebii barnoota YouTube kutaa arfaffaa waan jedhu irratti haa katabu. Asuma irratti kan nuti suuraa irra kaa'uu qabnu waan ta'eef jechuudha. Baay'ee salphaadha. Description yoo barbaadan ni barreeffattu yoo feetan ni dhiiftu. Erga taayitilii barreeffattanii booda amma gara suuraa deemuu qabna jechuudha. Suuraa irra kaayuu suuraa dura taa'ee bareedee mul'atu. Suuraa sana akkamitti akka hojjennus barsiiseen jira kanaan dura. Inni jalqaba public irra taa'uu qaba. Erga san public irra jiraata. Istuudilii kanatti sanduuqa jala isaa jiru kanatti raayitii godhannaa jechuudha. Sanduuqa kanatti raayitii godhanna. Live sana yeroo barbaanne irra seenuu dandeenya waan ta'eef. Sanduuqa as jirtu student for later mata duree barreeffannee booda raayitii godhanna asitti. Yeroo nuti raayitii godhannu upload thumbnail image isii jettu kanarra tuquudhaan suuraa qopheeffanne ka dura taa'ee mul'atu sana finnee irra kaayyannaa jechuudha. Suuraa sana 16:9 suuraa hojjetame ta'uu qaba. Akkaataa thumbnail YouTube itti hojjetan suuraa itti hojjetan ka jedhu ni jira sana laaltanii irraa hojjechuu dandeessu. Suuraan sun haala kanaan dhufee asitti galaa jechuudha. Saayiziin isaa guddinni isaa haguma kana ta'uu qaba jechuudha. Waan barreeffannee haguma kana irratti kan nuti xumurree seevii gochuu qabnu sanaan booda apply godhannaa jechuudha. Rotate fi apply jala isaa jira. Apply tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Live akkanatti fannifannee sa'aatii barbaanne live seenuu dandeenya. Qopheeffannee lafa kaayyannee jechuudha. Haala kamiin akka nuti seennus waliin ilaalla. Apply tuqna erga suuraa keenya haala kanaan galfannee booda jechuudha. Amma mata duree barreeffannee jirra. Suuraan keenya nuu galee jira. Suuraa jijjiirrachuu barbaannaan change image irra tuquudhaan jijjiirranna rakkina tokkittii hin qabu waan ta'eef jechuudha. Erga haala kanaan qopheeffannee suuraa galfannee sanduuqni sun raayitiidha. Suuraa jijjiiruu barbaannaan jijjiiruu dandeenya. Suuraan keenya amma as galee jira. Create broadcast ka jedhu kanarra tuqanna amma. Live keenya fannifannee qopheeffannaa jechuudha. Live keenya amma ready ta'eera. Mata dureen irra katabameera. Suuraan ni qaba. Live nuti qopheeffannee haala kanaan dhufee as nuuf ta'a. Haa cufnu amma Chrome keenya cufnee keessaa baanee haala kamiin akka itti deebinees immoo seennu waliin ilaalla. Suuraan sunis akkamitti akka inni YouTube irratti mul'atu jechuudha. Gara YouTube irra deemuudha. YouTube irratti salphaatti ilaallanna live qopheeffanne sanaa jechuudha. Chaanaalii keenya jala galuudhaan mata duree live jedhu jala yeroo seennu live nuti qopheeffannee fannifannee achi nuuf jiraata jechuudha. Mata duree live jala yeroo seenne jalqaba irratti kan nuti arginu mata duree live jala gaaffii fi deebii barnoota YouTube kutaa arfaffaa kan inni amma fannisee qopheeffadhe ammallee garuu live hin seenne jechuudha. Live hin qopheeffadhe haala kanaan naaf dhufee jira jechuudha. Naaf seenee jira. Live ichi qophaa'ee jira nama hundatti ni mul'ata garuu ammallee live hin seenne yeroo barbaadetti gara StreamYard deemuudhaan live sana seenaa jechuudha. Gara StreamYard irratti deebina jechuudha. StreamYard.com yookaan StreamYard jennee search gochuudhaan gara StreamYard sanatti deebina. Yeroo nuti StreamYard irra dhaynu jalqaba irratti kan nuti arginu
live fannifanne sana jechuudha yookaan live qopheeffanne sana jalqaba irratti argina. Kuno akkuma isin argitan as nu jira tuqaa sadan fuula dura isaa jiru irra tuquudhaan Enter Studio goona jechuudha. Tuqaa sadan kana tuqanna sanan booda Enter Studio jenna jechuudha. Enter Studio ka jedhu kana tuquudhaan live seenna jechuudha yoo barbaanne amma. Live qopheeffanne sana sa'aatii tokkoon booda lamaan booda sa'aatii barbaannetti tuqaadhuma sadan fuula dura mata duree katabannee jiru sana tuquudhumaan akkuma duraan live seennu normaalii sanatti tuqaa sadan sana tuqnee Enter Studio ka jedhu tuquudhaan haala salphaa taheen live keenya seennaa jechuudha. Enter Studio ka jettu tuquudhaan haala kanaan irra kaayyachuu qabdu. Sanaan ala viidiyoon thumbnail hin qabne yookaan suuraa duratti taa'ee mul'atu hin qabne moonii ta'uu hin danda'uun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.